Sirna gadaa keessatti Oromoon seera tolfata. Edda seera tolfatee booda seera isaa sana waraanaan tifata. Waraana jechuun yeroo hunda inni nagaa tiffachuudha. Maadhaa ka biyya qaba. Biyya isaattiin ittifata. Seera isaa immoo akka hojii oolu godhaa jechuudha. Kana gaafa ilaallu adda bilisummaa Oromoo akeekaaf galii siyaasaa ni qaba. Akeekaaf galiin siyaasaa adda bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo guutuutti fi hawaasuudha. Kunis kan mirkanaa'u murtii bilisa uummata Oromootiin mootummaa walaba Oromiyaa ijaarratu yookiin tokkummaa siyaasaa haaraa fedhii qixxummaa kabajaaf dantaa gama hundaa fi dimokiraatummaa irratti hundaa'e uummata bal'aa Oromiyaa fi biroo waliin dhaabbachuu ta'a. Galii kana immoo galmaan gahachuu fi humnoota biraa waliin haala qindeeffataa jechuudha. Akeeka kana bakka lamatti hirraa bakka lama guguddootti hirraa garuu akeekni jiru hedduu ta'uu danda'a. Akkuma fedhiin ilma namaa garaagarummaa qabaatu akeekni jaarmiyaa tokkos garaagarummaa qabaachuu ni danda'a. Tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, dhibba ta'uu danda'a. Namoota walitti qabamee jira waan ta'eef fedhii adda addaa keessa jira jechuudha. Akeekonni siyaasaa gurguddoo kan ibsamuu danda'an waa tokko fudhachiisu yookiin immoo jilbeeffachiisu jechuu ni dandeenya. Imaammata jijjiirsisuu, humna waraanaa hir'isuu yookiin daangaa dhiibuu yookiin immoo sirna jijjiiruu yookiin mootummaa jijjiiruu yookiin biyya weeraruu sanyii duguugullee ta'uu ni mala jechuudha. Gartuun tokko wal ijaaree wal dammassee fakkeenyuma kan kaasa. Sanyiin koo sanyii isa kaan baay'ee ni caala. Sanyiin filatamaa anadha jedhee nama walitti qabachuu ni danda'a. Amma akkuma Jarman keessatti ta'e jechuudha bara Hitler jechuudha. Sun akka akeekaati. Akeeka siyaasaa ta'ee namuu jala hiriiree bobbahee waa tolchaa jechuudha. Akeeki siyaasaa kun kan keenyas ta'uu danda'a. Diinni kan nurratti qabus ta'uu ni danda'a jechuudha. Amma nuti biyya keenyatu weerarameera jechuudha. Yoo kana jennu akeekni siyaasaa ka diinni qabu bakka weerara kana dhuunfatee bara baraan jiraachuu ta'uu mala jechuudha. Nuti immoo lakkee weeraramnee hin jiraannu, gadi jennee hin jiraannu. Kanaaf mootummaa kana yookiin sirna kana jijjiiruu nutti jira jennee falmannaa jechuudha. Akeekonni lamaan kun an isaan duratti qabanis akeeka jabaadha. An nuti isaan duratti qabnus akeeka jabaadha. Akka asirratti raaflii qoodametti jechuudha. Amma akka adda bilisummaa Oromoo tanaasa. Tarii ONC ofdam yookiin ONC. Isaanii lakkii akeekni nuti qabnu jabaa kana miti imaammata wayyaaneetu bakka kanatti hir'ina qaba. Kanaaf bakka kanatti yoo jijjiirame Oromoof ni ta'a jedhanii gadi bahuu ni danda'u jechuudha. Kana hin ilaalla. Unuma keessattuu akeekni garaagarummaa ni jira. Sababni adda bilisummaa Oromoo yerootti fottoquuf maadha jedhu akeeka kanarraa kaanee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Sababoonni haman hedduu ta'uu ni danda'a garuu deemanii yookiin akeekatti yookiin caasaatti yookiin sirnatti bakka tokkotti galu jechuudha. Isaaniin yoo tokko lamaan ilaalle gara fuulduraatti illee afaan faajjiin akka
injiraan gargaaruun ni mala. Kanaaf Oromoon dhimma kana hubachuun barbaachisaa jedhee waan yaaduu fi dhiyeessaa jechuudha. Akeekanti kun hedduudha akkuma jettu asirra jira. Akeeka kana amma bakka lamatti gaafa qonnee ilaallu akeeka kalaafaa qaban akeeka laafaa yoo waliin qabaanne waliin jiraachuu dandeenya. Kompromaayizii gochuu ni dandeenya. Imaammata kanatu naan taane sanatu naan taane kanaaf kana jijjiiriifi waliin jiraannaatti adeemamaa jechuudha. Akeekni qabnu garuu jabaa yoo ta'e sirna jijjiiru yookiin mootummaa jijjiiru yookiin biyya weeraru yookiin immoo sanyii duguguu yoo ta'e tokko qabamuu qaba. Tokko qofaa jiraata jechuudha. Amma kanarratti sirnaan kan hubachuu qabnu akeekni nuti qabnu biyya keenyatti weerarame ka jennu yoo taate mootummaan sun yookiin sirni sun jijjiiramuu sababa qabuu fi tokkoon keenya dhabamuu qabnaa jechuudha. Sababa kanaafidha wayyaaneen har'aa namni abaa waliin wal hidhata qabu diinadha jettee hidhuu fi ajjeesuutti seentee jechuudha. Maaliif akeeka keenyatu ka walitti araaramu jechuudha. Bakka lamatti qoodne jechuudha akeekota kana jechuudha. Akeekota kana bakka lamatti gaafa qoodnu amma waa hedduudha yaaduu dandeessu. Wannoo kana keessatti lamatti gaafa qoodnu inni jabaa jira humni lamaan suni waliin jiraachuu hin danda'a. Yoo laafaa ta'e kompromaayizii walii gochuu danda'a waliin jiraachuu danda'a. Qixa lamaan kanatti maaltu dhufaa filannootu dhufaa jechuudha. Isa kan filachuutu naaf mala. Yoon isa jabaa sana filadhe humni ani falmu suni naaf hidhuu hin deemu. Akkan isa dhabamsiisuuf sababa beekuuf dursee na dhabamsiisuu ni danda'a. Kanaaf humna koon laalladhaa jechuudha. Yoommoo yoon akeeka koo laaffise saba ganuudha ta'a. Fedhiin sabichaa kanadha. Kanaaf sabarraan tuffatamaa ta'e jechuudha. Kanaaf namoonni siyaasa xinnoo jiramti siyaasa araadaa jedhu takka gama sana ejjetaa yeroo kaan immoo gama kana ejjetaa gidduu kana jiraatan ni jiran jechuudha. Dhugaatti yoo akeeka jabaa sana qabatani falmaatti dha seenama. Falmaa sana keessatti wareegamatu jira. Sana filachuunis of jiraachisuudha. Isa kaan filachuunis jilbeeffatanii of jiraachisuudha. Qixa lamaan sana gaafa jiraatan garuu fakkeessaniidha of jiraachisuudha jechuudha. Egaa filannoo gaafa fudhannu akeekota kana keessatti fedhii kan hawaasaas kan namoota dhimma kana gaggeessanis humnaaf dandeettiinis murteessaadha jechuudha. Yoo waa kana laallu yeroo haala rakkisaa keessa seenamu hoogganni hagam itti cichee of jiraachisee qabsoo sana oofuu danda'a. Yoo humni nuti falminu jabaate akka hedduutti jabaachuu ni danda'a. Jabaatee yoo nuti laafne sababa adda addaatiin keessa keenyatti jeequmsa uumuutiin ta'uu ni danda'a. Ofiisaa humna warra dhiyaa waliin yookiin warra humnoota jaboo waliin walitti ta'uutiin ni danda'a. Yoo inni jabaatu humni mootummaa sana falmu hagam of jiraachisee qabsoo sana itti fufsiisuu ni danda'a. Yeroo wanta akkasii uumamu maaltu ta'a? Uummanni illee haamilee bu'uu fi of jibbuu
yerootti dhalatutu jira jechuudha. Sanallee akkamiin irra aane waan kana itti fufsiisa. Jiraachuun mataan isaa jabina. Yoo jiraatan oofatan jechuudha. Yeroo hedduu mootummaan inni Ameerikaa yoo rakkoo akkasii keessa seenu mootummaadhumaan inni biyya gadhiiseefidha godaana jechuudha. Garuu humni siyaasaa akeeka cimaa qabu tokko itti cichee gammadumaatti nama wareegamaatti ni deema jechuudha. Yoo mootummoota ilaalan kan gaadhaaf yoo ilaalle amma dhumaatti deemeetidha dachiisa irratti kufee kan Mubaarak yoo ilaalle immoo inni gadhiise kompromaayisiitti seene kan eenyu Leelaan karaa Mozambiik inni hin bahe akkasumatti Tunisia majalaa bade. Egaa of jiraachisuu jechuun maali yoo jennu filannoodhas jabinadhas. Filannoodha jechuun akeeka jabaa sanarratti cichanii wanti sabni tokko fedhu mul'ata sabni sun qabu qabatanii jiraachuun jabinadha. Sanarraa immoo gara tokkotti cillaanfachuun inuma agarsiisa jilbeeffachuu waan ta'eef jabina ta'uu hin danda'u jechuudha. Qixa lamaan sanas gamaaf gamana deemuun hawaasa faanfaachessuu waan ta'eef kan irra hamaa kan hawaasa tokko diigudha jechuudha. Kanaaf anaaf jechuudha. Jabinni of jiraachisuun irratti cichanii tooftaaf tarsiimoo ofii sirreeffatanii fedhii sabaa guutuutu jabinaa jechuudha. Akeekni kun akeeka jabaa akkamiinidha bakkaan galchuu dandeenya. Humni halagaa guddaa hanqeenya xiqqaa akkamiinidha sana dhugoomsuun danda'ama. Isa jedhu gaafa laallu sagantaa keenyatti deebina jechuudha. Sagantaa irratti kan kaawwanne ittisa biyyaa ijaaruudha. Ittisa biyyaa ijaaruu jechuun biyya tokko walabomsanii ittisa biyyaa ijaaru. Aangoo saglaffaa keessatti sagantaa siyaasaa bahu walabummaa fi ulfina Oromiyaatiif kan wabii ta'u olaantummaa uummatichaa fi heera kan ulfeessu professional ogeessa kan ta'etu waraanni ijaarama Oromiyaa keessatti. Kun jechuun maal mul'isa? Fedhii waraana qabaachuu mul'isa. Fedhii humnaan biyya ofii sarbame deebisanii harkatti galfachuu mul'isa jechuudha. Amma karaa nagaadhaa fedhiin uummata Oromoo galma gahaa yoo jedhee namni tokko haasa'e dhaaba keessa jiraate waan sagantaa siyaasaa sanarra jirudha hubachaa hin jiru jechuudha. Maaliif sagantaa siyaasaa keessatti waan tarreeffamanii ibsaman waan waliin keewwannedha. Sanaatu dhabboomamaan jiru seeraan aladha. Egaa akkamiinidha waan kana galmaan keenya gaafa jedhamee ilaalamu. Humna hidhate murtaa'aa qabaachuu moo humna guddaa ijaarrachuutiin ta'a. Humna guddaa ijaarrachuun danda'amnaan gaariidha. Dadhabamnaan garuu waan qabaniin maal tolchuun danda'amaa isa jedhu ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Akkuma akeeka jabaa fi akeeka laafaa jennee keenya sana fedhii yookiin imaammata jaarmiyaan tokko qabu wal fudhachiisuudhaa fi humnuma amma sana ulfaataatu barbaachisa moo isa jedhu madaaluudhumaaf kan kana kaasa. Akkaataa qoodama kanaa gaafa laallu deemeeti wannoodhuma ta'a tooftaaf tarsiimoo keessa seenaa jechuudha. Humna xinnootiin humna mootummaa soofuu
nyaachuudha erosion jechuudha dadhabsiisuu fi imaammata ofii fudhachiisu akka nagaa hafu tolchuu ni danda'ama kadhatu jira yookiin immoo dhabamsiisuu naafisuu dirqisiisuu hiikkachuuf ofirraa darbuu kun akkamiin ta'a diidaa lolanii itti deemanii sana tolchumoo keessatti isma jiru ijaaranii kuurratti tolchumoo kuni ka wannoodha haaluma siyaasaatti wal xaxaa waan ta'eef nama hedduu hubatamuu dhiisuu mala wantichi garuu akkuma mataa keessaa qabaatanii maaliifan kaasaa yoo akeeka jabaa qabaanne alaga diinnis nuti furmaan isaa jalqaba humna ta'uu ni dhafurama maaliif tola namaa kennuun ulfaataadha hin kennan maaliif akeeka isaaniitu weeraraniiru akeekni isaanii akeekni keenya gargarsa walii faallaadha kanaaf yoo kadhannillee nu ergachuudha barbaadu malee kabajamnee waliin wal qixa taanee jiraachuun waan hin danda'amne humna ta'uu akkamiin humna taanaa sana mul'isuudhaaf jechuudha maaliif barbaachisa waraanni waraanni jalqaba of jiraachisuuf barbaachisa jalqaba dargaggeessa hedduun argaa biyya keessatti gaafa aadaan keenya kabajamu afaan keenyaan dubbannaa kana hin barbaanne fedhii siyaasaa isaanii ibsatan ka deebiin gama diinarraa deebifamuu fi yookiin hidhamuudha yookiin torchi ta'uudha yookiin ajjeefamuudha jechuudha. Kanaaf jalqaba of jiraachisuudhaa fi qawwee bitatee bosona seenuudha jechuudha. Kanaatiin achi of defend gochaa jira jechuudha. Achi jiraatee immoo hinidhaa wal ijaaree wal gurmeesse biyya keessattis maadhee tolfatee of jiraachisuu keessa humna adeemuu ni danda'a. Humna ta'ee immoo mootummaadhuma sanayyuu chaalenjii gochuu ni danda'a jechuudha. Biyyoota hedduutti wanta akkasii mul'atee sochiin barattootaa yerootti mootummaa jijjiire sirna jijjiiree fi gaaffii uummataa deebisee ni agarra seenaa keessatti. Egaa kunis kanuma mul'isa humna xiqqaarraa of jiraachisuurraa humna guddaa horatanii mootummaa dhiibanii ofirraa kaasuu sadarkaa sanatti guddachuun inuma danda'ama. Dhimma kana keessatti shaakalatu jira jechuudha. Bu'aa bahii hedduutu jira jechuudha. Kan adda bilisummaa Oromoo illee mudate waanuma akkasitti. Jalqaba bu'uureffamuu isaarraa kaasee akkuma seenaa keessaa ilaallutti shaakala kana keessatti waan hedduutu mudateera. Har'allee waan hedduutu deemaa jira jechuudha. Kun deemee fixateeti akeekaan wal calalee inni tokko fedhii sabaa qabatee inni kaan immoo jilbeeffachuun kan hin oolle ta'a. Sabni addunyaa kanarratti gabroomee hafee hin jiru. Inni gaaf tokko nu bilisooma. Garuu akkaataa itti bilisoomu ka gaggeessuu fi hooggana baafata wal qajeelcha sana booda keeksaas galma gahaa jechuudha. Kanaaf immoo tooftaaf tarsiimoo qabaachuu qaba. Akkatti galma geenyu tooftaaf tarsiimoo keenyatu sagantaa siyaasaa irratti ibsameera. Humna ta'uudha. Humna ta'uun uummata ijaaruu, waraana ijaaruu, dinagdee cimsuu, aadaa fi afaan bakkayyuu jabeessuu, Oromummaa fi sabboonummaa Oromoo cimsuu, fira qabsoo horachuu gaafa jedhanii namoonni garii fira kana keessa bahanii maal ta'a wayyaanii nuu firanuu ta'uu dandeessi warri jedhan jiraachuu ni danda'u. Garuu akeeka waliin araaramne waliin fira ta'uun gonkumaa hin danda'amu.
sana booda humna ta'anii waan sagantaa siyaasaa irra kaa'ame mirga hiree murteeffannaa Oromoo guutuutti fiixa baasuudhaanidha galma gahaa jechuudha. Kanaaf waa hunda qindeessuuf feesisa. Ka fincila uummataa, ka waraana bilisummaa Oromoo, ka keessatti hojjetamu, moonaa diinaa keessatti, dippiloomaasii jechuun afaanuma qofaa otoo hin taane waa godhanii sana booda dhana gosheetu godhu. Yoo waa hin godhin, yoo waa humna hin qabaatin namni si waliin haasa'u jiru. Kadhaadha ta'a. Dippiloomaasii jechuun wal loltee iddoo wal loltee itti lamaan keetti negotiationiitti dhufa jechuudha. Garuu otoo homaa hin tarkaanfatiin, otoo homaa hin godhin maaloon araarsaa waluu waliin yoo jette dippiloomaasiin kadhaadha ta'a. Jalqaba humna ta'uun murteessaadha jechuudha. Tarsiimoon waa soofuu maaloo ka jedhu tuttuqeera. Diina ofirraa darbuu jechuun, dhabamsiisuu jechuun akkuma humni suni humni imaammata nurratti qabu sana tiksu. Humna fakkeenyaaf imaammanni wayyaanee biyya keenya weeraree qabate saamuu yoo barbaade lafa akka barbaadetti namaa hiruudha yoo ta'e imaammata sana kan tiksaa jiru waraanadha. Waraanaaf tikadha. Waraanniif tikki akka hin hojjenne tolchuudha. Yoo sun tolfamuudhaa danda'e imaammanni suni jijjiiramuu ni danda'a. Biyya keenyallee dhuunfachuu ni dandeenya jechuudha. Kun tooftaadhumadha. Yeroon isa waan hin jirreef an irra utaala. Humni hidhate waan lamaaf gargaara ibseera. Tokko akka miseensi fedhii horatee qabsootti fufu. Maaloo nutoo baduuf deemna dhumannuu dhumate nutoo wayittuu hin jirru maaloo jedhee qaamni abdii nama guttachiisu jiraachuu ni mala. Kanaaf fallisaa maadha gaafa jettanii harka kennachuudha ta'a jechuudha. Akkasuma hin taane humni hidhate nama barbaachisaa jechuudha. Inni lammataa waraana sana guddisanii qabsoo fufsiisanii akeeka sana galmaan gahuutti guddachuuf gargaaraa jechuudha. Kana keessatti humni har'a nuti qabnu xiqqaadha. Kanaaf akeeka jabaa sana nuu guutuu hin danda'u. Namoonni jedhan jiraachuu ni danda'u. Ammas gaaffii tokko dhaleen gaafadhe humni hidhatee akeeka murtaawaa qabu. Akeeka siyaasaa laafa bakkaan gaha. Humni akeeka waraanaa guddaa bakkaan gahu immoo akeeka jabaa bakkaan gahuuf gargaara jechuudha. Humna xiqqaatiin waa guddaa hojjechuu yookiin immoo humna guddaatiin waa xiqqaa hojjechuun dhibaa miti. Humna guddaatiin waa xiqqaa hojjechuun dhibaa miti. Humna guddaatiin waa xiqqaa hojjechuun dhibaa miti. Garuu humna xiqqaatiin waa guddaa hojjechuun dhibuu danda'a jedhanii namoonni addaan jiran. Sana deebisuu fi humna xiqqaatiin waa guddaa hojjechuun ni danda'a. Amma humna guddaa akeeka siyaasaa laafaa raawwachuun ni danda'ama. Kun salphaadha. Humna guddaa yoo qabaatte akeeka isa guddaas isa xiqqaas bakkaan gahachuuf dandeettiitti qabda jechuudha. Yoo barbaadde naasofta waliin konfidansiitiin ofirratti abdiitiin iddoo waliin haasofte yoo dide wal falmitaa jechuudha. Innuu sababa falmituuf sababa beekuu fi haqa yoo irraa qabaatte akka keessii kenna. Yoo haqa hin qabaanne immoo atuu waan akkasitti seenuun siif kasaaraadha jechuudha. Fixadhuu Obbo Maammed moo fakkeenya dhibee hin qabu jedha. Humna guddaatiin fakkeenyumadhaan kakaasu barbaade. Humna guddaatiin akeeka siyaasaa laafaa raawwachuun ni danda'ama. Ni danda'ama. Amma TPLF versus
EPLF jedhee kaa'e 1998. Rakkinni isaan qabaachaa turan daangaadha. Sanaa olidha rakkinni inni dhugaa. Garuu TPLF fi daangaadha. Kanaaf humna guddaa fayyadamaniiti waanuma baadiyyaa jedhamtu sana dhuunfatanii ofirraa deebi'an. Humna guddaatiin maal raawwatan akeeka laafaa san raawwatanii jechuudha. Humna guddaatiin akeeka siyaasaa guddaa raawwachuun ni danda'ama, sunis ni danda'ama. Kun immoo ka TPLF irratti bara 1990 raawwatan jechuudha. Humna guddaa fayyadamanii waan walitti araaramuu miti. Kanaaf of keessaa qulqulleeffatan akkuma fakkeenya kaase. Humna xiqqaatiin akeeka siyaasa guddaa raawwachuun ni danda'ama. Xiqqaatiin guddaa amma bakka kanatti jabaadha ta'a jechuudha. Ni danda'ama. EPLF versus TPLF jedhee kaa'e kun maal jechuudha bara 1998 2000 booda jechuudha. 2000 booda imaammata wayii qabu. Humna mootummaa xiqqaatti bobbaasu oppositionii kana gargaaru waan akkasii sana ibsuu fi US versus USSR lola tokko maleedha USSR diigamtee jechuudha. Humna qabu garuu humnatti hin baasne jechuudha. Xiqqaatiin xiqqaa raawwachuun ni danda'ama. Kun UN'if maaloo ka negotiationii Sudan maaloo keessatti seenan. Waan guddaan humnatti waa raawwatan qabaachuudha. Yoo humna waatti raawwatan hin qabaanne namni galagalee nama laalu hin jiru jechuudha. Humni kun immoo yeroo hedduu humnuma hidhate ta'a. Kanaatiin achi yoo humna hidhate yookiin humna uummata isa wal ijaaree otoo walirraa hin citin keessaaf alaan wal qabatee soso'u. Ka qalbii addunyaa harkisu deemee immoo ka mootummaa rakkoo keessa galchu humnuma Oromoo ka caasaasaa keessa jiru gaaffii keessa galchee walitti afaan isaan deebisu jechuudha. Kanaaf kana keessatti waan hubatamuudhaa qabu diina ofii beekuu, of beekuu fi haala jiru beekuu sana booda yeroo dheeraaf jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Akeekii fi biyya ofii jechuudha. Yoo sana hin beekin garuu dhabamnis jiraachuun ni mala jechuudha. Inni sadaffaan wannoodha tooftaaf tarsiimoo bakka gahuu fi caasaan jaarmiyaa keessaa baay'ee barbaachisaadha. Kuni caasaa akka ABO keessa jirudha. Hawaasa keessatti dura taa'aa, barreessaa, maallaqa qabaa, odiitaraa, miseensa akkasittidha akka caasaatti jirtu na fakkaata. Achi booda koreen adda addaa jiraachuu dandeessi waa raawwattu. Sunis egaa qajeelfama mataasaa qaba. Caasaan kunis yoo walirraa qajeelfama fudhatee yeroodhaan hojii hojjetedha bu'aa agarsiisuu danda'a jechuudha. Sana booda sirna bor tolfannu ta'uu ni danda'a. Sirna har'a ittiin wal oofnee waan barbaannu sana argachuu dandeenyu sana ta'uu danda'a jechuudha. Sirna bor tolfannu sagantaa siyaasaa irra kaawwanneerra. Mootummaa akkamiidha barbaanna, unkaa akkamiidha qaba isa jedhu sagantaa siyaasaa irra jira. Sadarkaa hundaatti qoodni hojii dirqama aangoof sirnaan daangeffame dameelee mootummaatti labsamedha. Olaantummaa seeraa fi mirkanoofteetti olaantummaan seeraa fi mirkanoofteedha. Kanneen asitti aanan bu'uurota hundee sirna dimookiraasiitii jechuudha. Kun kan haasahu kan Oromiyaati. Kanaaf immoo akkuma biyya kamiiyyuu ka seera baasutu jira.
ka seera hiikutu jira ka immoo seera hojiitti hiikutu jira raawwachiistu judiciary executive kan adda jiru mootummaa garjalee tu jiraata sagantaa siyaasaarra filmaataaf dhimma uummata naannoo hordofuun mootummaa sadarkaa godinaa zooniitti fi onatti garjaleetti tolfamaa bulchiinsa godinaa fedhii fi dantaa uummata naannootii fi ilaalcha kenna godinaaf nootatti ni diriirfamaa akeekni hundee mootummaa godinaa fi garjala uummanni dhimmaa fi qabeenya isaatti ajaju aangeessuu fi hojii mootummaa garjalaatti qooda fudhatiinsa isaa dandeessisuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Maafan qabxii kana kaasaa mootummaan garjalee dhaabbata jechuun namuu naannoo isaatti aangoo qabaate jechuudha. Fakkeenya dhimma gandaa fi maaloon yoo ka'e kanatu deebisa akka sagantaa siyaasaarra jiru. Mootummaan garjalee yoo dhaabbate naannoo isaatti autonomii qabaata jechuudha. Kanaaf walirratti kun akkas isa jedhu sana ni hanqisa. Kanaaf hanqaasa. Sirna bakka sanatti geenyutu baay'ee ulfaataa ta'a. Sirni kun sirna baallee walirraa fuudhan sirna marii fi murtii, sirna raawwii hojii, sirna gabaasaa, sirna gamaa fi sirna baallii dabarsuu ta'uu danda'a. Yeroo hedduu sirnooti kun sirna isaanii eeggatanii hin raawwatanii jaarmiyoota garii keessatti. Yoo sirni kun hin kabajamiin ammallee rakkoodha jechuudha. Yoo kan keenya fudhannee ilaalle kan adda bilisummaa Oromoo fotoqinsi dhalata. Maaliif fotoqinsi dhalataa jennee yoo kaasnu tokko akeeka akka jalqaba irratti ibsama jechuudha. Akeeka sana ka gama kanaaf gama sana yookiin ka qixa lamaaniitu jiraata jechuudha. Yoo suni qulqullaa'ee hoogganni qulqulluu wal dhuunfatu yoo jiraatedha fotoqinsi dhabama jechuudha. Garuu bakka sun hin jirretti yoo hoogganni wal makaa jiraate inni wal yaadda jechuudha. Sirna eeggachuunis ni laaffatte jechuudha. Kanaaf otoo sirna sana eegganna taate dhimma keenya hunda keessatti fixanne jechuudha. Sirna sanaan qajeelfamne jechuudha. Garuu humni wayii tokko sababa nan injifatama. Dimookiraasiitiin qabbulla maajoriitiitu gavarna godha jaarmiyaa tokko. Kanaaf ni injifatamna xinnoo taana yoo jedhanii yaadani achi bahanii nuti dhaabadhaa jedhanii labsachuu dhufa jechuudha. Kuni akka tokkotti sirna dhablummaadha. Maaliif sirna lafa kaawwatan sanaa fi abboomamu ajajamuutu hin jiru jechuudha. Akka tokkotti ganuu jechuudha. Waan walirra dibnee ilaallutu hin jiru jechuudha. Kanaaf jaarmiyaan tokko bu'uurota kana fakkaatan qaba. Akeeka cibooda tooftaaf tarsiimoo waa tokko bakkaan ittiin gahatu. Cibooda caasaa, cibooda sirna adda addaa. Sirna baallii fuudhu jechuun baalliin aangoodha. Marsaa mataa isaa qaba, sana eeggatee deema. Hin fuudhaa hin kenna. Mariis akkasuma. Bifa dimokiraatawaa ta'een gaggeeffata. Humni wayyabni ta'e murtii wayyabaa fudhatama. Maanoritiin immoo humna wayyabaa fudhatee waliin deema. Yoo yaada addaa qabaate yaada addaa isaa qabate waan wayyabni murteesse raawwata. Yoo san hin ta'in lakkii anaaf naan taate dubbiin kun jedhee yoo keessaa luqqaa ta'e jaarmiyaa sanaaf abboomamaa hin jiru jechuudha. Qaamni rakkinaa isumadha jechuudha. Kanaaf yeroo adda addaa wanti kun ni mudata.
kun immoo hawaasa Oromoodhaaf balaadha. Yaadi bakka sanaa dhuftu hawaasa irraallee chaalenjii ta'uu qaba. Maaliif baatan? Sababni isaa maali? Achi keessatti fixachuu hin dandeenye. Hawaasni yeroo hundayyuu maal gochuudhaa qaba? Qaama fottoqee bahu jala deemuun Oromoodhaaf balaadha. Bara jijjiirama jenne gosatu fottoqee nama balaadha. Eenyuuf balaadha? Hawaasa kanaaf balaadha. Namuu wal mufate. Wal diineffate, wal gaarreffate. Otoo bara sana lakkii wanti gosaan nutti haasoftan kun yookiin wanti gandaan nutti haasoftan kun Oromoodhaaf gatiidha hin qabdu. Kanaaf dhimma keessan achumatti fixadhaa jedhee hawaasni isaan ijaarrachuudhaaf deeman itti seera ta'e balaa sana keessallee hin galamu. Hawaasni Oromoollee ititaadha ta'a. Yoo itite galii tokkoof bobbaa hojjeta. Yeroo ittiin galii isaa gahullee ni gabaabsaa jechuudha. Yeroo itti humna ta'ee gaaffii isaa sirnaan dhiyeeffatee deebii itti argatu ni gabaabsa. Amma garuu walitti deebi'ee gaaffii isaa sana dhiyeeffachuurra wal gidduutti waan hin taane dhalchuutti jira. Kanaaf hawaasni gaafatama jaarmiyaa tokko itichuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf bakka sanatti wal ittisuun barbaachisaadha, murteessaadha jedhaa. Kanumatu sinirraa eegamaa fayyaa ta'a fixadhe ulfaadhaa.